dhiisii qarshiin balleessiniitu hin jedhu qarshii balleessite amma kunoo jaartiin manaa nu ariiti. Eessa galla mana nama jala bullamoo eessa galla eessa jiraanna? Salphaadha. Salphaadhaan jedhamu salphaadhaan jedhin. Na dhageessa riyaako. Ani kan si sobuuf guyyaatti soba 10 yoon sobe sobni tokkollee nu milkaa'uu dandeetti jedheeni malee waan biraatii miti. Anamma keessaan qabu qarshii mana kiraayii lafa fiddeef qarshii nu kaffali. Waa'ee qarshii haasoftaay waa'ee nyaata weessa goote yoo qarshii dhabne sibsaabii namaa hin bulla mana namaa jala hin bulla nyaata yoo dhabne garuu buluu hin dandeenyu. Abattu ati. Kanaafuu nyaata nyaannaa algoonam. Salphaadha dhiisi. Salphaa kana natti himi. Mala ajaa'ibaa tokko fideera amma mala ajaa'ibaa kan ji'a tokko miti kan waggaa tokko ittiin argatuu dandeenya. Deemnee kadhannaa mana akkas ilaallee mana namaa sooressa wayii gaafa arginu itti gorree achi kadhannee dursa nyaata nyaanna waa'een qarshii nattaafu. Qarshii ji'aan kaffalu dhiisnee nyaata nyaachuudhaaf mana irra deemnu? Nyaattu malee jangeettu waan ta'eef. Amma hojjennee nyaachuu wayyu hojjennee qarshii argamsiisuu wayyu. Salphaadha dhiisi salphaadha. Amma deemnee mana namaa sooressa ilaallee seennee yaa kadhannu. Anduufi. Na fuuldura bu'u. Mana kana waamneetu wayyu. Wayya ani beelli na ajjeesuuf. Balbala rurrukuti kaa maalee dambeelaan jiru balbala. Ati waa'ee mana kiraayii dhiiste waa'ee nyaata qofaatuuf ta'a. Maaloo boonsan obadhu du'uufanii dhuguma siin jedha du'uufanii. Nagaa keeti. Nagaa. Warri manaa jiru inneeti waan daqiiqaa 5 waa dhimma tokko mari'achiisuu barbaanne. Argachuu dandeenya? Meenuu ayyaamsifatu. Tole argitee miire warri kun musliimadha. Inna ilaalta manni isaanii mana baay'ee bareedaadha waan bareeda nuu kennuu danda'u beela keenyarraa nu baraaruu danda'u qarshiis nuu kennuu danda'u. Kanaaf maqaa jijjiirannee waan gaarii nyaannee deemuu qabna. Nyaata nyaachuudhaafis maqaa jijjiirrachuu qabna? Maqaa jijjiiranna. Amma na dhaga'i. Soba yoo dhiiste yoo arras soba keemna wal keessan beeku arra maqaama keenyaan deemneetu nyaata nyaannee qarshii kadhannee baana rakkoo maalii qaba? Yaa amaniyaati salphaadha. Natu fixa waan hundumaa na amani. Maqaan koo Mustafaa Kadir kan kee Muhammad Albur Rashid. Waasitimu? Ani nyaata nyaachuudhaaf maqaa koo jijjiirradhee beeku. Maqaa koo sin jijjiirradhe. Amma boonsaa olaanii jedhama maqaan koo boonsaa olaanii. Na dhageessa. Akkas taanaan maqaan koo Mustafaa Kadir jedhi na waam. Achi keessatti maqaa koo na waamtee akkanan salphisa. Ati Mustafaa Kadir Aliis ta'e maqaa keetiin sin waamu. Garuu wabi an nyaataaf maqaan jijjiirradhe. An jijjiirradheera nyaachuun barbaada beela'eera dararameera beelli na darare seenee nyaachuun barbaada. Nyaata. Nyaata. Seenaa jedhamtanii jirtu. Seenaa. Nagaa tushee. Nagumaami. Nagaa keessanii. Akkam. Nagaadha. Assalaamu alaykum. Nagaa keessanii. Nagaadha. Akkam jirtu boo? Yeroo. Taaka dubirraa ta'a boo. Eessaan jiru? Maqaa keenya siin jedhan ammoo? Mustafaa Kadir. Haya, ati hoo? Boonsaa olaanii jedhama. Ayyee, maali? Soomana akka ta'e wallaatti ammoo akkamitti deemaa jirtu nuti agamma mana gadi waan hin beeknu. Maal rakkattaniitu gadi baatan? Baay'ee beelofne guyyaa lammaffaarra jirra karaa deemaa jirra waan nyaannu dhabnee beelli nu dadartee jirra. Tuufurduwaa. Agammaa waa otoo nyaatiin jirtu jechuudha? Waa tokko nyaanna. Kunoo guyyaa lammaffaa keenyadha. Baadiyyaa dhufnee mana kireeffannee jiraachuu dhufnee qarshii of harkaa finnee guyyaa lamaaf waan tokko nyaatiin jira. Ati Oromoo Musliim? Musliimadha. Ati Oromoo Kiristaan? Akkam akka wal biraa bareeddan si himuu hin danda'u wallaahi. Oromoon ati Kiristaana, ati Musliima, ati waaqeffataa jedhee adda waliin baasu. Gaafa Oromoo Kiristaanaa fi Oromoo Musliimaa akkas waliin deemtan akkam akka wal biraa bareeddan dhuguma rabbii si himuu hin danda'u. Wanta shinniikaatu gootota Oromoo irratti raawwate ni beektumi. Magarsaa barii fa'aa gaafa Oromoo bilisa baasuuf gara Somaaliitti qajeelan diinni dhufee amantiidhaan adda isaan baasu kaanaan Oromoo taanee manaa baanee
Sumaalee taanee lubbuun jiraannee hin gallu jedhanii iddoo tokkotti dhuman. Wallaahi billaahi boolla tokkotti waliin awwaalaman. Egaa maal siin jechuun barbaade? Mana kiyya kan sin fide amantii otoo hin taane dhiiga. Kanaafiyyuu bana galan dhuftan. Mucaa yoo faate aboo ijoolleen nan kaadhumuu jirti waan nyaatamu gadi fidi kaa. Daddabi yaa aboo. Ati annatti siqi kaa. Achuma turii akkam ree soomanni akkam jira? Sooman jira. Sooman jira. Rabbi faa galatu. Beelaan nuti hamaata malee sooman jira. Omaa miti. Ni darba. Faate. Fidaa jira. Aboo nurraa uti kaa. Inni kun soomanarra jiraata sanaa qiinje. Hayi. Akkam ta'u jirti ishiin? Yaa Rabbi yaa Rabbi. Biyyuma keessa dhalattanii guddattanitti beela'u jirtu. Wallaahi kan akkanaa immoo kan akka barnaa kan argee hin beeku. Maal galata barbaachisa? Waan obboleessaa godhuun godhee bari. Shari'aan keenyallee kaan nu eeyyama. Nyaadhu kaati. Nurraa usi nyaadhu. Aboo akkam ree soomanni kun akkam jira? Bareeda waan jedhu. Ni jajjabaattaami? Waan jedhu. Rabbi faa galatu. Hojiin hoo maali? Ni barattu moo ni hojjettu? Nan baradha. Ayyee nan baradha. Isarraa as godhe kaa maal ta'an jiru kumaami? Lakki yaada kiyyatu Iruu qabdu kaa. Soomanarra namni jiru nyaata isaa gara Rabbii qofatti qajeelchuudha malee. Astaghfirullah. Aboo soomanarra jirta moo hin jirtu? nan sooma. Soomarra hin jira. Aboo kaa barnoota kana isin aleelaa jirtu moo isin aleelaa jirtiree moo? Walumaa aleelaa jira. Jabaa. Uummanni barate gaaffii mirgaa gaafataa inni taaddasaa birrii jedhe kan. Dhugaadha. Yoo hin baratiin aboo barbaade si argata. Dhugaadha. Faate waan akka ixaanaa kana fiti kaa nurraa aarsi kaa aboo. Galgala nu faana deebiin faxara. Nan deebi rakkoon qabu. Ayyee. Asumaan jira nan dhufa. Maal taate? Waliif gabbii birrachaa jirta bari. Lakki waan Sodaatte? Lakki isiniin sodaanne. Ayyee. Nyaadhu kaa. Nam kufe. Baay'een kufe ishee filatuma. Ayyee rakkoon qabu. Faate. Kootu kaa. Haa mucaallee maal ta'u jiru? Bishaan harkaallee bitiif. محمد أبو الأول صلى الله على محمد النور الأول صلى الله على محمد أبو الأول صلى الله على محمد النور الأول صلى الله على محمد أبو الأول صلى الله على محمد النور الأول صلى الله على محمد Ayyee kaa. Yoomman tana soomanarra jirra. Inni galgala dhufee dhufaana fatanaa hafatan. Hin badiina. Manni kun kan keessan namni ni karoorsa kan itti namaa guutu Rabbii. Manni kan Rabbii akka barbaadan koottaa waan qabu nyaadha. Isin jechuun ana jechuun isin. Na dhaga'uu jirtu? Badiina. Galatooma. Ayyee rakkoon hin jiru. Rakkoon hin jiru. Guyyaa biraa ledii midhagina. Ayyee koottaa. Koottaa hin badiina. Barnoota keessanitti cima. Ayyee. Ayyee.
maalan si godhe akkas waliin jenne maallaa wayyaa du'e qaba haadhan qabu abbaan qabu hiriyaa tokkicha si qofa atis akkas na goote. Mustafa. Wayyu. Dhiisii maqaa keen jijjiirini. Oromoon lagaan wal qoodu waan akkasiin beeku maqaa keen jijjiirin sin hin jenne. Na nyaadhee nyaatame. Agartee mini waa'ee shinnigaa dhageesse miti. Waa'ee shinnigaa waa'ee magarsaa baree Oromoon amantiidhaan wal qooda. Oromoon lagaan wal qooda. Ani wal qoodu ooman jedhe. Amantaadhaan maqaa jijjiirratta. Maanni nyaata akkasii ana sabni kan na dhibe waa'ee kee mini. Ati rakkoon qabu nyaata akkasii nyaadhee hin beeku. Amma maal laaf wayya? Ana maal laaf wayya? Maal godhateeti? Saayitiin kudha tokko gaafa ta'u isaan faana deebi'ii isatuma taa'ee isaan faana faxaruu qabda. Natti qoosaar taa'e. Qoosaa maali? Natti qoosaar ta'a. Mustafaa. Qoosaa miti faxaruu qabda dhuftee. Salphaadha dhiisi. Salphaadha. Mustafaa kan dhagalee waan taate ati kana fuudha amantii jijjiirratteetta musliima. Kottu isaan faana faxari. Maal akka gootu beektaa? Dhagahi. Ishee tanaani. Shaayii dhugi. Buna wayyuu? Waan inni sii danda'e dhugi. Kanaan buna dhugaa? Anaan immoo yoo qarshii qabaatte namarraa liqeeffatu. Yoo qabaatte namarraa liqeeffatu. Yoo kun immoo sii mijachuu baate karaarra taa'e kadhadhu too. Haa ta'u garam deemta? Ani ishee tanaanan as akkasitti of rarraasa. Kadhadhu too saanduqa reeffaa bitiin awwaale. Of ajjeesta? Kan koodha kun. Of ajjeesta? Ofan ajjeesa. Na waami. Adiraa na waami. Namichi awwaala jiru. Awwaala kootirratti argamuu baatte isin ilaala. Of ajjeesta? Ofan ajjeesa. Isaan faana faxaruu si wayyuu deebitee? Mustafa. Akka gootu ariifattee murteessin. Ofis hin ajjeesin. Du'e. Galgala isaan faana kottu faxarii ganama wal agar. Nan gorsin salphaadha. Murtoo mataa koo nan fudhadha salphaadha. Nan gorsin. Ani kiyya kana falli kiyya kana. Si wayyaa of ajjeesta? Nagaatti gaa.